Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin nuti keessummoota stuudiyootti affeerrannee waliin mari'ataa jirru qophii maal wayyaati. Rakkootu jira maal wayyaa jenne. Akkuma ni kaase keessummoonni koo barattoota durii hayyoota har'aati. Waggooti ani 20 dura Yuunivarsiitii Finfinnee keessattuu mooraa 6 kiiloo jedhamuu fi 4 kiiloo jedhamu irraa barattoota barataa turaniin stuudiyootti affeerradhe. Barattoonni kuni bara 1996 akka lakkoofsa Itoophiyaatti teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetii gara Adaamaatti jijjiirame jennaan barattoota harka duwwaa qawwee fuuldura dhaabbatanii mootummaa mormanii abbaa biyyummaa Finfinneetiif aarsaa hedduu kaffalanii sababa kanaanis barattoonni 350 ol har'a miiltoowwan koo kanaaf yana dabalatee barattoota yeroo sana Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ari'amnedha. Barattoonni kaleessa gaafa homaa barumsa guddaa hin qabne muuxannoo hin qabne dhiiga ijoollummaatiin dantaa Oromootiif laphee isaanii rasaasaaf siyaasa gogaadhaaf kennaa turan suni har'a gaafa Oromoon qeesaa buluu dadhabu jiraachuu dadhabu wal dhabdeen gamaa gamanaa hammaate dhaloonni nuti keessaa dhufne kun itti komatamu maaliif furmaata kennuu dadhabanii jennetu qophii keenya maal wayyaatiin asitti affeerranne jidduu kana ammoo akkuma daawwattoonni keenya hedduun beektu jennee abdannu gareen barattoota kanneenii waggaa 20 booda iddoo ta'ee jirraa jechuu yerootti jalqabdanidha. Bara 1990moota keessa barattoota akka keenyaa hedduutu egaa aarsaa kaffalee baay'een keessa warri karaa bitaa koo jiran Biraanuu Gammachuu fi Hasan Bariisoo sababa kanaan warra waggoota 10 oliif biyyoota hambaatti dhimma kana mormanii baqatanii amma dhiyoo gara biyyaatti deebi'anii waggoota 5-6 kana keessa immoo biyya isaanii tajaajilaa jiranidha. Warri kaanis akkuma sana hanga manneen barnootaa keessatti hi'ii jedhanii dubbii kana lolutti warra ga'anidha. Dhaloonni sun har'a maaliif dubbii kana lakki jechuu dadhabe? Amma miilana dhimma akkasii kaasuun keenya kuni kaayyoon isaa maaliin waan jedhu isaa kaasnume. Kutannoon gaafa ijoollummaa keessan ture maaliif erga ga'oomtanii dhabame waan jedhus asumaan kaasna. Maalirra jira amma dhaloonni sun iddoo adda addaatti rakkoo amma dhaloota keenya jidduutti uumame kana furuudhaafoo gaheen keenya maal ta'uu qaba jettu? Dooktar gara keetti dhufu. Dhaloonni durii gahee mataa isaatii qabaa. Dhaloonni amma jirus immoo gahee mataa isaatii qabaa isa jedhu irratti haasofnee jirra isarratti walii galla. Dubbii biyya keenyaa akka malee gara kan dabse tokko dhaabbilee garaa garaati. Fakkeenyaa fi dhaabbileen nagaadhaaf dhaabatan dhaabbileen akka mana amantaa dhaabbileen hawaasummaa garaa garaa gahee mataa isaanii ba'aa jiru isa jedhu yoo ilaalle gaafii keessa kan nama galchuudha jechuudha. Dhaabbileen akkanaa kun uumamarraan dhaloota safuu warra barsiisanidha. Mooraalii warra barsiisanidha jechuudha. Dhaabbileen kun yeroo kanatti eessa jiru jennee yoo ilaalle dhaabbileen kun ibidda boba'aa jiru irratti beenzila dabalaa jiru jennee ilaaluun ni danda'ama. Garuu gaheen mataa isaanii guddoodha biyya kana keessatti. Biyya kanatti amantootatu baay'ata. Manni amantaa nagaa lallabuu qaba. Araarsuu qaba. Garuu manni amantaa biyya keenya keessa jiru dhaabbileen hawaasummaa biyya keenya keessa jiranii gahee mataa isaanii ba'aa hin jiranii kun immoo nageenya biyya kanaa daran gara rakkootti nu deemsisaa waan jiruufi kunis furmaata argachuu qabaa jedheetanii yaada. Gama biraatiin keessaayyuu dhaloota kana walakkaatti rakkoon guddaan kan uumamaa jiruufi akkuma sila asii ka'e wal hubannoo dhabuudha. Dhaloonni kun waliin baratee afaan tokko haasaa walii galuu dadhabuun isaa guddaa kan nama yaachisuudha. Maaliif wal hubannoo dhabee jennee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii Oromoo, gaafii siyaasaa, gaafii diinagdee, gaafii hawaasummaan Oromoon qabu irratti daa'imni harma hootu har'a ni beekti. Gaafii maaltu deebi'e? Maaltu hin deebine isa jedhu namuu ni beekaa jechuudha. Kanarratti obboloota keenya warra meeshaa baatanii bosona falmataa jiran akkasumas immoo warra biyya bulchaa jiran walakkaa garaagarummaan jira jedhee yaadu.
Maaliifin gaafiin Oromoo lakkoofsaan beekama. Tokko lama sadii jennee lafa naquu dandeenya jechuudha. Isaan kana keessaa kamtu deebi'ee kamtu hin deebine waan nama falmisiisuu miti. Fakkeenyaaf gara seenaa keenyaatti yoon isin fudhadhe bara 1996 yeroo yuunivarsiitii turreetti gareen keenya uummanni Oromoo magaala Finfinneedhaa bahuu hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa teessoo isaa Finfinneedhaa buqqisee gara Adaamaa deemuu hin qabu. Sababiin isaa uummanni Oromoo jalqaba abbaa biyyattii abbaa magaala Finfinnee ture. Eegguu magaalli kun hundooftu sabni asirraa buqqa'e saba Oromooti. Yeroo dheeraa keessa sabni Oromoo dhiibamee haa ba'u malee guddina magaalattii irratti gumaacha guddaa raawwate. Kan midhaan magaala Finfinneetti baatu uummata Oromooti. Kan waan oomishamu mara magaala kanatti baatu uummata Oromooti. Bishaan illee kan uummata kana obaasu uummata magaala kanaa kan obaasu uummata Oromooti. Biyyi kun guddattee kan as geesse magaalli Finfinnee kan guddattee as geesse gumaacha uummata Oromootiin. Haa ta'u malee gumaachi magaalli uummataaf qabu beekamaadha. Keessayyuu magaalli Finfinnee magaala guddittii biyyattiiti, teessoo Afrikaati. Kanaaf gama siyaasaatiin ija diinagdeetiin gahee guddaa qabdi jedhamee utoo yaadamu uummanni Oromoo asii dhiibamee hin bahuu hin qabu. Kuni sirriidhaa miti jedhanii barattoonni morman ture. Numa walakkaadha obbolootni keenya mana barnoota tokkotti barannee dhufne waliin mana tokko keessa ciifnu waliin dhiyaana tokko irratti dhiyaannu immoo gama tokkoon dhaabbatanii mootummaan teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa Adaamaatti deemuu qaba jedhanii warri deeggaraa turaniiru. Lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'u malee barattoonni numa faana baratan adeemsa sana deeggaraa turan jiraniiru. Ani har'a otoodhaan isaan keessaa namni tokko asitti affeeramee dhugaan isaanii maal ture? Wanni nuti naasana agarree isaanitti mul'anne maaltu ture? Yookaan immoo wanni isaanitti mul'ate nuti nagarree maaltu ture? Isa jedhu otoo nu kaasani baay'ee gaarii natti fakkaata. Ani asuma taa'ee eegguun ilaalu obbolaa lamatu jiru jedhan. Obbolaan lamaan kun waliin jaalatan garmalee walitti hinaafu. Tokko abbaan hin jaalata, tokko immoo abbaan achi qaba. Maatii keessatti kun waan jirudha. Yeroo tokko ofitti qabu, tokko achi qabu. Gaafa ta'ee inni abbaan hin jaalanne sun manaa ba'ee ala jiraata. Kan abbaa koo akkana dabsee obboleessa kooti. Obboleessi koo immoo kan kana godhuufi qabeenya abbaa kootii qobaasaa dhaaluufi baay'ee of jaalata qabeenya abbaa kootii qobaasaa dhaaluufi jedhan na lagata. Inni sun immoo kuni dabaadhaan irratti inaaffaa abbaa koos hin tajaajilu qabeenya keenya balleessaa jedhaan wala hamatu. Guyyaa ta'e ibidditti qabate mana isaaniitti jechuudha. Inni abbaa jaalatu abbaa faana mana keessa jira ibidda keessa. Inni dhiibamee ba'ee ala jira. Mucaan dabaan kun abbaa koo ibidda keessaallee hin baasu. Abbaan koo mana faana gubachuu fi manni keenya abbaa koo faana gubachuu fi jedhee talaa watoota. Manni abbaa isaatii akka gubatu hin barbaadu nala. Inni keessaa immoo abbaadhuma koo dadhabaa kanallee dhufee nan gargaaru abbaan koo ibidda keessatti du'uu fi jedhetu sana amata. Walakkaa isaanii kan ture wal hubannoo dhabuudha. Kanaaf otoo waliin mari'atanii wal hubatanii lachanuu gubachuu abbaa isaaniis gubachuu mana abbaa isaaniis hin barbaadanii jechuudha. Dhaloota ammaa walakkaa akka jirus kanuma. Gaafiin Oromoo ifa lakkoofsaan beekama kamtu deebi'e kaleessa kamtu deebi'e bara dargii keessa maaltu deebi'e bara mootummaa Addawaawayii keessa maaltu deebi'e erga immoo jijjiiramaatii maaltu deebi'e inni jedhu beekamaadha. Maaltu hafe maaltu hin deebi'iin isa jedhuun waan wal nama gaafachiisuu miti jechuudha. Warri mootummaa biyya bulchaa jirus hin beeka. Warri gaafiin kun hin deebine jedhee ala jirus hin beeka. Gaafii kanarratti garaagarummaan hin jiru. Garaagarummaan jiru akkamittiin gaafii kana hiiknaa irratti. Kanaaf akki gaafii kana itti kan garuu isa irratti sirrii yaaduu barbaachisaadha. Yeroo tokko haalli dubbii itti hiiknu garmalee dubbii hameessa.
keessattuu haalli yeroo kanarratti adeemaa jiru kun baay'ee nama yaachisa. Bakka hundattuu namatu du'aa jira. Mooraa biyya ganda Oromoo maratti namni du'aa jira. Anamma bakka itti dhaladhe gahee deebi'uu hin danda'u. Maaliifin rakkoon gama lachuu jira. Gama mootummaas jira. Gama obboloota hidhatanii lolaa jiranis jira. Walumaa galatti nagaan ganda Oromoo keessaa hin jiru. Namni guyyaa guyyaadhaan du'a. Nama ajjeesuun waanuma salphaa ta'ee jira. Kun aadaa Oromoo keessa hin jiru. Fakkeenyaaf namni nama ajjeese hin jedhu aadaa Oromoo keessa obboleessa tokko faana dhiyoo kana haasaa turre. Aadaa Oromoo keessa namni bineensa ajjeesa malee namni nama hin ajjeesu. Namni bineensa ajjeese jedha malee namni nama hin ajjeese hin jedhu. Namatu harkatti bade jedha Oromoon. Sifuutu jira jechuudha. Amma namni du'u dubbii furuun hammaataa dhufti. Kanaaf walajjeesuu irraa dhaabachuu barbaachisaadha. Walitti dubbachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata. Garaagarummaa jiru kana garuu haasaadhaan furuun hin danda'ama. Garaagarummaan jiru garuu mirga Oromoo irratti miti. Mirga Oromoo irratti garaagarummaan hin jiru baay'ee. Gaafii Oromoo irratti garaagarummaan hin jiru. Garaagarummaan jiru akkanatti fakkaatutti akkana nu hubadhu irratti akkamittiin dubbii kana furraa irratti waan ta'eef kanarratti furmaanni inni dhumaa haasa'uu walitti dubbachuu tasgabbaa'uu tokko aarsaa kaffaluun dirqama jechuudha. Tokko aarsaa kaffaluu akka silaa obbo Dirribuun kaasanii abbaa warraa fi haadha warraa walakkaa nagaan kan bu'ee waggaa 60 isaanii kan kabajataniif tokko miidhamuu dhabeetii miti. Tokkotu aarsaa kaffalee tokkotu obsee ka jedhu kana sirriitti fudhannee namni tokko obsuu aarsaa kaffaluun barbaachisaadha. Duuti nugaa duuti dhaabbachuu qaba jechuudha. Biyya keenyatti nagaan bu'uu qaba. Uummanni kun waggaa dheeraadhaaf egaa sila kaasnee seenaa bara mootummaa Minilikii kaasee haga ammaatti Oromiyaa keessa gadadootu jira. Oromiyaa keessa guddinni hin jiru. Tasgabbiin hin jiru. Yeroo hundumaa namni akka boo'etti akka komateetti jira. Kanaaf kun iddoo kanatti dhaabbachuu qaba. Dhaloonni kun aarsaa kaffaluu qaba jechuun barbaada. Galatooma. Gaafiidhuma wal fakkaatudha. Dhimmi kun akka dhaabbatu, dhimmi kun dhaabbatee qe'een keenya nagaa akka ta'u. Dhaloota keenyarraa maaltu eegama waan jedhu kaasne sochii dhiyoo kana amma keessa jirru kanas otoo achumaan kaastanii keessattuu warra koree qindeessituu keessatti fancarraa kana kenna. Isin walumaa galatti rakkoon seenaarraa dhawataan dhufee nu harka ga'e kuni nu harkattis akka dhaloota taanutti hin dabarre. Dhaloonni keenya kuni maal gochuu qaba? Amma beektaa dubbiin kun ija dhufte. Gaaf durii siyaasa nullee akkuma qalama barataa dhufnuun siyaasa kanas seennee gaafa high school jirurraa gubata bosona baaleetii wal qabatee wanna xiqqoo ijoollee yuunivarsiitii faana bu'aa turre 2002 akka faranjiitti jechuu yookaan 92 sadii hedduu san jechuudha. Ijoolleen yeroo ijoollee yuunivarsiitiin Finfinnee asii ibidda san dhaamsina jedhan sanis duuka bu'aa turre jechuudha. Ima quuqamna dhimmichi Oromoo kun ima nu quuqa daa'imummaa keenyarraa jechuudha. Gaafa iskuulillee Finfinneetii gara yuunivarsiitii dhufnee tiimii kanaan wal geennu awareness jalqabaa ijoolleemaa dhufan. Ijoollee Oromoo akkamitti jabaachuu qabanii barnootatti ka jedhurraa jalqabnee jennu structure ta'uu qaba. Kuni lixa dhalatee kun baad dhalatee kun jiddu galeessa dhalatee gaafa yuunivarsiitii dhufeetiin jedhu namni kun amma beektaa ijuma ummataati. Maaliifuu shooldarii keenyarra fiichariin ummata Oromoo numarra jira jennee waan akkasiisaniin walitti dhufuutu uumamee ga'eellee walii kenninee hunda odoon taane hagoo nama hagoonii ebaluu waan akkana qindeessuu qabaa jennee wanna san keessa turre jechuu yuunivarsiitii keessatti. Asuma deemamee dhufee caffeen ba'uu qaba ka jedhamu oduun OA dhufe. Hiriirallee harka 2-3 tumamne naannoo amma Masqala Addaabaa jedhamu sanitti walga'iillee teenye dhumarratti wanni kun dhaabachuu dide. I don't know
baay'ee yaada ulfaataa yoo yaadattan taate pirezidaantiitti obbo Juunaddiinii fi abbaan Duulaa waliin nu qabanii ijoolleen yaada baay'ee bilchaata ta'e kaasaa turan. Yaadni kunini silaa gurraa fi sammuu namaatitu namaa dhagaa ana akka kiyyatti jechuudha. Dirqamaan pirezidaantii Oromiyaa ta'uu qaba jedhee gaafa sin fincillee ani yookiin naani muummicha ministeera Itoophiyaa ta'a jennee namni fincilee hin jiru. Ummanni kunini sentimental value systematically marginalized ta'ee magaalaa kanarraa dhiibamee buqqeetiin baqatee kuun ammoo eedduu karraa ta'ee sentimental value qabna lafti tunis uumamaan teennaa ammas eega seenaan deebi'eetiin amma nuu kenne maaliif lafti tun ima nama dandeetti maa Oromoon biiroon Oromoo maaf keessaa baaka jedhu ture. Isaan didaniituma dhiibaniituma dhufan. I don't know. Wanna wayii beektaa biyyoonni guddatan kun jechuudha yoo amma diqqoo let alone nu barataa university mormuu fadhiisi ordinary citizeniin gadi bahee karaa irratti yoo morme yookiin naani miidiyaa irra kaampeenii yoo godhanii laalanii wanni nu goonu kuni jedhame irraa deebi'ama. Kenna kuni fudhattu kana didduu yookiin ajjeefamtaa yookiin deemamta ka jedhuun dhiibameetuma dhufe. Hin dhagaamu dimokiraasiin jiraate gurra sii kennan. Wannati namni kun maal morma maal jedha amma akka Oromootiin mee simbirti yoo dhufte ciicii jettee maalii jedhan simbira Oromoon aadaa qabaa safuu qabaa simbirtummaa dhuftee yoo waaq jette harraageessa ka jennu jira hin falfalti jedhanii ari'an simbirti biraa yoo asii himteetiin jette ammoo maali maal dhaga'u maal nu himuuf dhufteedhan waa ofirra eegan maal nagaa nu himtii maal wannummaan isiin dubbattu afaan simbiraatiif namni afaan walii hin beekan. Daawwattoota keenya akkuma kaase qophiin keenya qophii maal wayyaatti rakkoon hedduu himameera baay'ina isaa akkamitti furraa irratti immoo xiyyeeffannee gaariidha jedheetuma isin harkatti qaqqabaa jira na of galcha guungumee jedha Arsiin guungumuun iddoo hundattuu numa beekama jidduu kana waa guungumaa jira dhaloonni keenya kun dhaloonni kun dhaloota bara dheeraa ijoollummaadhaa kaasee siyaasa Itoophiyaa keessatti guddatedha waan ta'eef dhaloonni kun miila namaa irraa ka'eetu waan akkasii guungume walaa arginu bara 20 taanee waggaa manaa taanee rakkoo nama keessa jirru kun rakkoo hamaadha uummata keenyaaf umurii afetti gahee keenyaa baanu wanti jedhu waan guungumamaa jiru qaba. As keessa immoo koree qindeessituu barattoota bara 1990 egaa akkuma Hasan kaase barri 1990 rivolutionii barattootatiin bara beekamudha. Akkuma kaastan 92-93 gubannaa bosona baaleetii wal qabate aarsaa hedduutu kaffalame 1994-95 displacementiidhaan yookaan buqqaatii uummataatiin uummanni iddoo adda addaatti buqqa'ee taa'u jireenya qananiyaa jiraatu waa gargaaru wajjinaa duullu waa uummata keenyaa gargaaru waan jedhu irraa ka'ee aarsaa hedduun kaffalameera 1996 ammoo akkuma sinuu kaastan barattoonni Oromoo hedduun abbaa biyyummaa Finfinneetiif aarsaa yerootti kaffalanidha. Gareen kunis gareedhuma qaama kanaati waan ta'eef jidduu kana guungummii keessa nageenyaan otoo qaama qophii keenyaa ta'ee jedheetan koreen kana qindeessus keessa jirra waan ta'eef mee maalinni ka'umsi walii qunnamtii barattoota bara 1990 keessattuu bara 1996 2004 jechuu koota akka lakkoofsa Girigooriyaaniitti ka'umsi isaa maalinni Aleeks otoo nuu kaaste ka'umsi isaa maalinni amma maalirra jira waan jedhus gabaabsitanii. Tole waan gaarii dhagaa guungummii waa malee miti silayyuu dubbanne kaleessa gaafa dhimma Finfinnee irratti harka duwwaa baanee gaaffinni Finfinneen handhuura Oromiyaa miti asii baa warroonni har'a biyya bulchan illee waan ragaa ba'uu danda'an gaaffin gaaf sanatti nuti madoofnetti nuti dhiignetti nuti lubbuu dhabne bariisa sila asii ka'ee ture bariidhumsaa deebi'e gaafa dubbiin cimtuu gaafa wayyaaneen egaa abshaalummaa kana warra kaan caala qabdi gaafa filannoo 97 warri qindoominaa yeroo sana jedhan paartiin jedhamu Finfinnee kanarratti injifatu gara biyya abbaa qabdiitti deebi'e magaalichi waan jedhu sana wal qabatee garuu dhaloonni aarsaa sana kaffalee achumaan bacancareetuma badee hafe gaafa sirna wayyaanee ofiifuu dubbattee wal barbaaduu hin dandeessu sirna
adda adda nu bittimse sirna nu dhabamsiise waan ta'eef sodaa baay'ee qabnaa. Kaan keenya immoo sana boodallee hidhaan nu biraa hafnee baanee hojjiruu keenyallee jiraachuu hin dandeenye yeroo adda addaatti kan bukkeetti goree kan biyya keessa immoo jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef wal barbaaduu hin dandeenye. Sana booda sirna jijjiiramaa amma biyya bulchaa jiru erga dhufee namni tokkorra tokko wayyaa jedhee foolii wal fuudhee iddoo jiru akka wal argutti wal dudubbisuun har'a miti kan ture jechuudha. Kun gummiin kuni har'a miti waggoottan 5-6 darban kana namni akkuma bakka hojiitiin hiriyummaadhaan walitti dhufeenya qabu wal gaafachaa walaa iyyaafannu. Dhaloonni kun dirqamas qabaa seenaas qabaa. Seenaa kana gannee dagannee dhiisuu hin qabnu jedhamaa ture. Kan darbe moo kan dhufu caalaa innaan gowwaan kan darbe caalaa jedhedan. Mee waan dhufu irrattoo maalirraa eeggama walitti dhufeenya barattootaa kanarraa gamtaa barattootaa kanarraa har'a immoo hayyoota har'aa kanarraa maaltu eeggama fuuldurattoo maal karoorfatta waan jedhu gabaabsinuu kaasiiti. Dhaloota biraatti quba qabuu dirqama miti yaada jedhutti amanna koree kuni. Kanaaf yeroo kanatti rakkoo amma nu bira jiru kana Oromiyaa keessa jiru kanaaf ga'ee keenya bahuu qabna. Kanarratti hirmaachuu qabna. Keessayyuu nageenyi biyya kanaa dhufuudhaaf nutis dirqama qabnu bahuudhaaf wal arguu qabna yaada jedhu. Fuulduratti kan karoorri jiru sana bal'inaan immoo gaafa wal argine warra kaanifis yaadni bal'aan ka'ee irratti walii galla jennee yaadna. Kana keessatti ga'een keenya ammas akkuma kaleessaa karaa ilaalcha gaarii ta'een karaa tokkummaa sabaatiif ga'ee qabnu baana dirqama qabna dandeettii qabna wal barbaannee qaama mootummaas haa ta'u qaama immoo gara biraa jirus walitti finnee guddina biyya kanaatiif shoora guddaa taphachuu qabna yaada jedhutu jira. Sana immoo karaa baay'eedhaan hiikatti kennina jennee yaadna. Ani sochii barattootaa kana 90 keessaa kaasee sirriitti itti dhiyeenyaan beeka. Humni sun humna jijjiirama fiduu danda'udha. Namoonni shakkan hin jiraatu. Namoonni shakkan innaan jedhu yeroo sana fakkeenyaaf bara 93 sochiin yuunivarsiitii Finfinnee keessa tureera. Sochii yuunivarsiitii Finfinnee keessa ture keessa namni seenaa sanaa hin beekne gaafiidhuma sanallee namni seeraan hin hubanne jira hagammaatti. Akkamittiin yuunivarsiitii Finfinneetii barattoonni amma sanaa bar tokko keessa ba'anii isa jedhu namni hin hubanne jira. Gaafii poolisiin dallaa dhaaba'uu kan itti fakkaatu jira. Akkas hin turre. From the outset poolisiin dallaa dhaaba'uu barattoonni wayii kaasanii nuti garuu marii bal'aa marii walirratti fufiinsa qabu yeroo dheeraaf gooneetu faayidaa uummata keenyaatiif dhimma sanatti makamne kan bara 1993tti. Bara 1996 yoo fudhattan namni baay'een akka dhuunfaatti argu maal fidduu kunoo aarsaa taatanii bara darbe sin ari'atamtanii barana sin ari'atamtanii maal fidduu maal fiddanii jechaa turan. Sochiin barattoonni Oromoo bara 2004 godhan sochii cimaa akka turee fi biyyattii hundeerraa akka jijjiire namni hubata. Akkamittiin biyyattii hundeerraa jijjiiree isa jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf gaafiin inni bu'uuraa gaafii Finfinnee ture. Gaafii Finfinnee irratti gaafii seenaati, gaafii aadaati, gaafii eenyummaati Finfinnee irraa buqqa'uu hin qabnu jennee adda keenya rasaasaaf kenninee obboloota baay'ee qaqqaalii itti wareegnee mormine. Mormiin sun innesuma firii buuse jechuudha. Namoonni akkinoolee godhanii haadhiisanii garuu Finfinneen kan Oromootii ka jedhan otoo konkolaataatti meeshaa fe'an Adaamaa gaanii narcaasin ol deebi'a jedhaman. Garuu wanna sana recognizing goone akkamittiin recognizing goone isa jedhu ilaaluun barbaachisa. Yeroo sanaa ijoolleen baay'een hidhamaniiru. Baay'een biyyaa baaniiru. Ijoollee hidhamanillee otoo mirga wabii isaanii hin eegin Adaamaa warri ga'an dacha'anii Finfinnee dhufan. Haa ta'u wanni guddaan wanni aarsaan itti kaffalameef wanni ijoolleen baay'een biyyaa baateef wanni jiruun nama baay'ee badeef
gaafii Oromoo sanaaf waan ta'eef gaafiin Oromoo waan deebi'eef gammachuutti qabna. Gaafiin barattoonni Oromoo kaasan sana qofa hin turre. Gaafiin barattoonni Oromoo kaasan gaafii diinagdee, gaafii mirgaa hedduu bal'aa ture. Gaafii sana dhaamsuudhaaf mootummaan yeroo sanaa waan hin godhin hin qabu. Yaadattu wanni kolfeetti ta'ee ergasii mana hidhaa garaagaraatti wanna ta'ee hin beektu warri daangaa ceetanii biyya alaa deemtan wanna barattoota yeroo sanaa irratti ta'ee ni beektu warri biyya keessa turres wanni sun nufaana ture ani waggaa 5 booda deebi'etti dhameera dhimma sana irratti waggaa 5 booda jechuudha. Namni yegguu ilaalu wanni sun akka waan firii hin buusneetti ilaala. Garuu wanni sun dhokatee biyya uffatee booda hidha bishaan galaana hidha cabse ta'eetu mootummaa sana fudhatee deeme. Ani baayoloojiidhaan baradheennaa waa'ee ija mukaa naasomdu dormant seed kan jennuun jira. Dormant seed jechuun baruma bu'e dafee hin biqilu. Biyyeen irra garagalti namni baddee jedhaan biyyeen irra garagalti gaafa biqilu dhakaa cabsee ba'a. Biyyee dhiibeetu dhakaa cabsee ba'a. Sochiin barattoota Oromoo 2004 ukkaamamee waggaa 10 booda tureet 2014 galaana hidha cabse ta'eetu mootummaa sana fuudhee deeme. Namni maal fidduu jedhu sana xiqqoo ishii dhaabbatee xiinxaluu danda'uu qabaa jedhee yaada. Kanaaf humni kun humna waa guddaa uumuudha. Alas dhaabate keessas dhaabate humna jijjiirama uumuu danda'uudha mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf humni kun walitti dhufee sila kaaseerani gaafii saba keenyaa irratti gaafii biyya keenyaa irratti garaagarummaa guddoo hin qabnu walitti dubbannee akkamittiin furmaata finnaa isa jedhu irratti mari'achuun barbaachisaadha. Kana gochuuf dura wal arguun barbaachisaadha. Wal arginee akkamittiin garamittiin akka deemu waa'ee biyya keenyaa mari'achuun dirqama keenyas baay'isawee. Dirqama keenya maaliifin sila obbo Dirbuun kaasaa ture humni kun roolii garaagaraa taphataa jira yoo walitti dhufe kanumatti walitti dubbatee furmaata fiduu danda'a. Instituushinii qabna biyya qabna instituushinii akka gadaa qabna warra kana qabannee furmaata fiduu ni danda'ama. Dhaloonni kun dhaloota roolii qabudha. Bara darbes yeroo darbes baga aarsaa kaffale. Maaliifin dhaloonni kun qubeedhaan jalqaba barnoota idilee ka barachuu jalqabe dhaloota keenya. Genereeshinii kana jechuudha. Genereeshiniin kun aarsaa waan kaffaleef qaba baga kaffale. Maaliifin roolii guddaatu nurraa eegama ture. Genereeshiniin kun jijjiirama amma dhufe aga argamsiisee irratti kontribuushinii qaba. Amma immoo biyyaa badduu dhaloonni kun dhaabatee ilaaluu hin qabu. Kanaaf walitti aadachaan walitti adeebinu walaayyaafannuu waan ta'uu qabu irratti mari'annu har'uma waan hundi hin ka'u. Kanaaf kaayyoon wal arguu keenya isa kana jechuudha. Wanni Finfinneedha wal qabatee jiru otoo nu deebisuu baanne Finfinneen sadarkaa amma jirtu kanatti arginaayyuu shakkii qaban. Otoo yeroo san wacsiifne mana barnoota diyaaramne kuun hidhame kan lubbuu itti dhabe kan biyyaa bahee oduu teessoon Oromiyaa kara Finfinneetti dhufuu baate har'a Finfinnee sadarkaa amma jirtu kanatti hin dhaqqabnuyyuu. Aggaammiinsaa yoom dhufe 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tanasaanii aggaammiinsaa yoom dhufe bara 2008 yeroo pilaanii babal'inaa sun isatu dura tureeyyu jalqabbiinsaatu bubbuleetti 2008 publicize godhatan jechuudha. Silaa yeroo sanitti oduu deebi'uu baalne. Finfinnee sadarkaa har'aatitti ilaallu har'as guutuudha jechuu keenyaa miti. Garuu immoo chaalenjiin jiru Oromoodhaaf chaalenjii Finfinneen ta'uu dandeessu dachaa 10 caala ta'ayyuu jechuudha. Dhaloonni sun yaa koree adda addaa keessa turre waan ta'eef itti siqeenyaan hordofaa turre
raawwii san taateewwan san aarsaa hunda kaffaleetti Finfinnee bakka itti deeffate. Santu dagatame. Generationiin sun immoo ammas waan Dooktar jedheen irra deebi'a. Bulee, bubbulee, faca'ee, biqilee humna san nurraa dachaase. Qeerrootti jijjiirame jechuudha. Warri yeroo san turre kun mootummaatti makame. Kun bosonatti gale. Kun hin baqate. Kun mormaa ta'e. Warri mootummaa keessattis gale. OPDO'n yeroo sanii konfiidensii akka horattu hojiin isaan hojjetan salphaa miti baay'ee. Kana beekamtii argachuu qaban jechuudha. Namoonni baay'een 97 yeroo kabajamoon abbaa duulaa leenjisu nu biraa miseensa ta'an. Jara santu aanaadhaa jalqabee hoogganummaa adda addaati irratti gale jechuudha. Jarri sun OPDO sodaattu san akka humna horattu taasisaniiran. Generationiin ari'ame sun bakka baay'eetti hooggansarra jira. Taatee mootummaa wayyaanee garagalchuu keessatti rooliin isaa guddaadha. Ammas biyya kana ceesisuu keessatti rooliin isaa guddaadha. Ani waan mootummaa irratti kophaa maxxansinu kana parsanaalii hin fudhadhu. Maaliif seetan kan hin fudhanne? Dhuguma akka seeratitti kan biyya bulchu mootummaadha. Seeraan kennameefiira. Filatameera. Garuu gaheen mootummaa akkuma jirutti ta'ee gaheen garee adda addaatis hin jira. Kana fudhachuu qabna jechuudha. Waa hunda mootummaatti rarraafne karamiin bahuu dandeenya. Kanaaf gareen hundi waan yaaduu qabu. Gaafiin tokkoffaan uummanni kun jiraachuu qaba moo jiraachuu hin qabu? Ani kana deebisuu qaba jechuudha. Dooktar kana deebisuu qaba. Namni daggala jiru kana deebisuu qaba. Namni hoogganu kana deebisuu qaba. Oromoon kun jiraachuu qaba moo hin qabu? Hin jiraatu kan jedhu hin jiru. Jiraachuu qabaadha. Yoo jiraatu nageenya jiraachuu hin qabu. Qa'ee isaatitti nageenya jiraachuu hin qabu. Nageenya qa'ee isaa maaltu booresse? Ana moo sii? Nageenya jiraachuu qaba jechuudha. Kanaa walii galla. Soo eenyurraa maaltu eeggama? Anarraa maaltu eeggama? Ani qawwee baadhee yoo hin jiraadde lafaa kaa'ume. Warri aangoo qabatanis walitti haa dhufan. Warri biyya hoogganaa jiru karaa walakkaa walitti haa dhufnu. San booda waa'ee hiree uummata kanaa murteessuu dandeenya. Oromiyaan kan kooti miti kan keenya waan jedhu fudhachuu qabna jechuudha. Ani Biraanuun yoo fuuldura bahee Oromoo kana ceesisa ta'e isaaf beekamtii laachuun qaba. Biraanuu tubuun qaba. Malee lakkii ani yoon ta'een alatti Biraanuun hoogganuun qabu gaafan jedhe ammas miidhaan sun hin alata jechuudha. Gaafiiwwan waliin gaafanne irratti garaagarummaa hin qabnu mitiire. Kan deebi'eef kan hafe irrattis garaagarummaa hin qabnu. Soo kan hafe akkamitti haa deebifnu? Waan jedhu irratti generationiin kun walii galuu qaba. Akka naannoo keenyaa naannoo Arsiititti yoo intala gurgurani ilmi kan intala fuudhu yoo dhufee gosa ofii baafatee dhufaa dhaamanne jedhanii itti waa dhaamatani. Wanni dhaamatan kun uuma toltuu dhaamatani. Isimaan dhaamachuu barbaadaniini amma miidiyaa konsumshinii namni dhagayaa dhaamanne warra biyya bulchuullee waa dhaamanne warra bosona jirullee dhaamanne actually narraan bareedu malee odoo boo'aa dubbadhee natti tola. Gaafa qabsoofnullee gaafa waa'ee Oromummaa onna jennullee sadarkaa kana geenna jedhee yaadne ani seriously gaafa
ijoolleen dhumtee karaa cuftee mootummaa wayyaanee kufee warri ama biyya bulchuu aangoo dhufellee kana geennallee qoodamiinsa akkanaatiin dhufallee dheeyyaannellee honestly speaking jechuudha. Amma ani biyyi teenetuun the virtue of dying biyyummaa Oromootuun bittinnaa'utti akkasitti sodaadhaan sodaa guddaan qabaa tanuman dhaamadhaan ammallee warri waan kan amma ijoolleen kuninii akki namni itti hubatu garagara ta'uu danda'a. Nuti ammallee yoo taate gaafa durri uummata Oromootiif qabsoofna jennee onneenullee namni nu kennate hin jiru. Abboonni keenya haawonni keenya nu barsiifatanii ija uummata kanaati haqa uummata kanaa ka jallatu hin fudhannu jennee mormine malee yoo namni wayii maaf hoogganaa ta'a ebalu maaliif akkana ta'a jenneeti miti. Qeen Oromoo, qeen haadholee Oromoo, qeen abboolee Oromoo nagaan buluu qabdi. It is not a matter of ideology. Kunin ideology irra godhamnu miti. This is not socialism yookaan capitalism miti. Kunin nagaan buluu qabdi nagaan buluu. Akkami nagaan buluu qabdi mootummaalleen wanna godhuu qabaa. Warri ijoolleen hidhattee muka keessa deemtullee wanna jechuu qabdi. Maal godhuu qabna kanarratti warra aangawoota mootummaallee haga yoo danda'ame namoonni baay'ee jirani. Namoonni haga prime minister illee informi ta'ee walgayumsa waliin nu dhufnu kana for good reason akka dhufaa jirru beekamuu qaba jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya maal wayyaa har'aa fi jenne kanumaan xumurreerra. Qophiin keenya maal wayyaa har'aa haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan keessummoota stuudiyootti affeerranne miiltoowwan koo durii fi har'a immoo namoota ga'eessota har'aati. Kanaafan akkuma hiriyaatti si wajjiniin dubbataa ture dhimma haala yeroo namni sabni keenya biyyi keenya dhaloonni keenya keessa jiru irratti stuudiyoo keenyatti argamtanii qophii keenya maal wayyaatiif ilaalcha mataa keessanii muuxannoo keessan ogummaa keessaniin waan uummata keenyaaf himala jedhu irratti yaada waan nuu kennitaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS'n ulfaadhaan isiniin jedha. Irra deebi'ee yaadachiisuudhaaf egaa obbo Biraanuu Gammachuu waggoota kurnaa oliif biyya hambaa turanii dhimma Oromoo kanaan nama biyyaa godaanee iddoo adda addaa ture amma immoo deebi'anii biyya isaaniitti hawaasa isaanii sadarkaa gorsaatiin tajaajilaa jirudha dhuunfaadhaani. Bu'aasan bariisoos akkasuma biyya Taanzaaniyaatti waggoota 10 turanii barnoota achi argataniin muuxannoo achi argataniin amma hojii dhuunfaa irratti hirmaachuudhaan hojii konsaltansii hojjetaa jiru. Warri gama mirga kootiin jiran obbo Alamaayyoo Gaaromsaa barsiisaa yuunivarsiitii Rift Vaaliiti. Obbo Dirribuu Girmaa hojii mootummaa keessatti nama hirmaatanii waggoottan 17-16 darbaniif hojiirra nama turanidha. Dr. Silashii Dagafaas akkasuma dur barataa yuunivarsiitii Finfinneeti amma immoo achumatti barsiisaa yuunivarsiitii Finfinneeti hojiiwwan birootiinis piroojeektiiwwan hojjechuudhaan qorannoowwan adda addaa hojjechuudhaan hawaasa isaanii nama tajaajilaa turanidha. Keessummoota koo fi miiltoowwan koo durii stuudiyootti argamtanii muuxannoo keessan yaada keessan waan hawaasa keenyaaf qooddanii furmaata waan jedhuuf immoo qophii keenya maal wayyaatiif waan fala dhooftaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin irra deebi'ee ulfaadhaan isiniin jedha. Qophii kana qopheessuudhaan kanan isin faana ture ani Birraa Laggasaati. Ogeettiin kaameeraa keenya immoo Hawwii Gurmuuti. Qophii keenya irraa hubannoo argattaniittu mana keessan teessanii dhaloonni kun rakkoo kanaaf furmaanni ana furmaanni dhaloota kooti jettanii akkarraa ofii keessaniif gahee keessan fudhattan abdiin qabaa kan miilanaa kanumaan goolamnaa torbee dhufu immoo keessummoota biraa qophii maal wayyaa biraatiin walitti deebinaa yeroo gaarii isin haa ta'u.